السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب شانل حليمة أوروتوب جلت أرقمتا ويلكم الشما حركفوني بكو مجرتني تي ألافية كيسانا كيني كيسنا هكا كابو هندا كيسانو تي كابو دا أصوان جنة كوتا أمنتك لتقوتين أصوالين كوني أكم نجرتو أروموتية فيا كيساني نغا كيساني الحمد لله قالت ربي egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa maatii nyaataa tanii na hordoftanii jajjabeessitan galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'u. Warroonni haarawaa taatan asumaan gara YouTube channel kiyyaatti dabalamaa maatii naaf ta'a. Subscribe, like, share godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaar'aanii qabadhee dhufe bara 2016 bara haarawaa bara milkii bara nagayaa keessumaayyuu obboleeyyan keenya ka hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti hidhamanii osoo ijji keenya arguu beelan dhumanii dhibeen amma du'atti taraniitiin jiran yeroo hunda du'aatiin jiran miidhamaatiin jiran rakkataatiin jiran azabamaatiin jiran mana hidhaa san keessatti bara ummata keenya kana rabbii rakkoo keessaa baasu. Ummanni keenya rakkoon isaa hangana jedhameen himamu. Bara ummanni keenya rakkoo isaa hundi itti furamu rabbi nuuf haa taasisu. Bara hiyyummaan rakkinni biyya keenya irraa jijjiiramu rabbi haa taasisu. Bara nagaa, bara waa hundaan gammachuu, bara waa hunda jijjiiramaa, bara bichaa jijjiiramuu miti. Bara nageenni jijjiiramu rabbi nuuf haa taasisu. Bara gammachuu, bara milkii, bara wannummaan nama yaachisu hundi kan feenu nagaa gammachuu namni keenya rakkoon irraa jijjiiramtee nagaan bahee galee nagaan gammadee biyya ofii keessa jiraachuu hawwiin keenya isa kana. Rabbiin bara gammachuutitti nuuf haa jijjiiru. Bara nagaa, bara wanni hundi jijjiirame, bara namni xiqqaa guddaan gammadee jiraatu rabbi nuuf haa taasisu. Bara jijjiiramaa kana baga rabbiin bara haarawaa kanallee nu gahe nama hoggaan bara haarawaa simatu rabbi nuuf haa taasisu. Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu hunda keenya. Hordoftoota kiyya namni jiru bara haarawaa jijjiiramee simatu waan guddaadha. Rabbiin nama bara haarawaa hunda itti ga'ee simatu rabbi nuuf haa taasisu. Bara milkii, bara gammachuu, bara waa hundaanu rabbi nuuf haa taasisu. Bara wanni nu yaachiftu hundi hisaaban qabdu, wanti nu yaannu hundi hisaaban qabdu. Bara kana hunda wanti nu yaachisu hunda rabbiin gammachuu nuuf haa godhu. Obboleeyyan keenya kanallee dararamaa jiran kanallee rabbi mana hidhaa kana keessa nuuf haa baasu. Gara maatii isaanii galchee rabbiin nu haa agarsiisu. Yeroo gabaabduu keessatti bakka jirtan maraa du'aayii godhaa. Obboleettii teenya achi keessatti dararamaa jira. Obboleessa keenya achi keessatti dararamaa jira. Abbaa keenya achi keessatti dararamaa jira. Ijoollee teenya achi keessatti dararamaa jira. Diqqaa guddaan jenne daa'imman sabiyyiin hundi keessa jira. Rabbiin rakkoo isaanii akkuma barri jijjiirame, barri haaroon jijjiirame kan rakkoon nama keenya biyya mara keessatti rakkatuu kan rabbiin keessa haa jijjiiru. Rabbi yeroo gabaabduutti obboleeyyan keenya kana rakkoo kana keessaa baasee nagaan gara biyya isaanii galchee rabbi nu haa agarsiisu. Qaata xiqqaa guddaan sagalee ta'aa fi uumaa jijjiiramta kan jiru. Rakkoon isaanii tun baay'ee nu yaachifte. Sagalee ta'aniif dubbanne miidiyaa hundarra deemne walaakin uumaa jijjiirama agarre. Furmaanni Kaaliqa bira. Jijjiiramni dhabame furmaanni Kaaliqa bira. Yaa Rabbi du'aayii teenya lafatti hin gatini. Hojiirra nu oolche obboleeyyan keenya daddaffitti rakkoo keessaa nu baasi. Nagaan gara biyya ofii galanii
akka jiraatan rakkoo kana keessa yaa rabbi jireenya biyya namaatitti akkanatti ummata keenya rakkisee ummata keenya xiqqeesse kanallee yaa rabbi bara jijjiiramaa jireenyi biyya keenya irraa jijjiiramu yaa rabbi taasisi. Bara biyya keenya keessatti dalagatanii bu'aa argatanii nagaan jiraatan yaa rabbi taasisi. Bara hoggaa maraa biyya namaa keessatti namni keenya xiqqaatee miidhamuu miti yaa rabbi bara kanarraa ga'e nuun jedhi. Rabbiin waa hundaa nuuf haa jijjiiru. Karaa tokko lama jennee himuu hin dandeenyu. Wanta jiru hunda rabbi furmaata nuuf haa godhu. Qiyaamaan jajjabaattee jirti biyyoota garaagaraa keessa. Socho'iinsi ardii lubbuun lammiilee meeqaa bayaatanii jira. Kutama kutaan biyyatti irraa as deemaatanii jira. Biyya hundaa waliin gayaatanii jira. Rabbiin kanallee araarama guddaa kadhachuu barbaachisa. Har'a biyya biraatii mul'ata. Boru immoo bakka mul'atu hin beeknu. Asuma nabsi hin jiru. Asuma addunyaa kanarra jirru. Ganama araarama rabbii kadhachuun barbaachisaadha. Rabbiin nuuf haa araaramu. Dilii teenya kullii nuuf haa dhiisu. Amrii jabaatte kullii nuuf haa laaffisu. Ummanni biyya keenya ummanni biyya bira qananii argee waa hunda argeetiniin ardiin itti sochooteetiniin lammiileen lubbuun isaanii hisaaban lakkaa'ameen dhumne lubbuun bayaatiniin jira. Keenya rakkoon hiyyummaan biyya keessa yoo taa'e dalagaan hin jiru. Biyya namaa dhufee dalagadha yoo jedhe hidhame azabama. Azabumaan idime likki jiraata. Rabbi azaaba kanarraa haa dhaabu. Osoo jijjiirama addunyaan biraa jijjiirama qabeenyaa jijjiirama waa hundaa jijjiirama barumsaa teknoolojii hunda jijjiiramteetiin jirti. Keenya osoo waa takka jijjiiramin qiyaaman dhiyaatte rabbiin nu haa laaffisu. Rabbiin dilii teenya kullii nuuf haa dhiisu. Akka dalagaa keenyatii miti akka hojii keenyatii miti akka araarama ofiitiif waa hunda nuuf haa laaffisu. Rabbiin araarama guddaa kadhachuu barbaachisa. Rabbi dilii teenya kullii nuuf haa dhiisu. Waa'ee socho'iinsa lafaa ka biyyoota maraa sadarkaan deemu kanallee rabbi nuuf haa laaffisu. Boru bakka inni ga'u hin beeknu. Rabbiin amree kullii nuuf haa laaffisu. Walumaa galattu wanta jabaatte kullii nuuf haa laaffisu. Biyya teenya nagaan nu haa gammachiisu. Akkuma bara haarawaan nu gammachiisee ittiin nu ga'e kana nagaallee waa hundaanuu nu haa gammachiisu. Rabbiin egaa hordoftoota kiyya bakka jirtan maraa obboleeyyan kiyya ijoollee teenya ta'e mana hidhaa keessatti obboleeyyan keenya abbaa keenya haadha keenya xiqqaa guddaa osoo hin jenne daa'immanii xiqqaa guddaan osoo hin jenne mana hidhaa keessatti dararamaa argitan kana adada salaattanii du'aa gochuuf hin dagatinaa. Rabbii rakkoo keessaa daddaffitti furmaata haa godhu. Yaa Rabbiin daddaffitti nu dhaqqabe obboleeyyan keenya reeffi isaa hin beekamne dhumaatiin hin jiran. Dhibeen ka isaanii ta'e beelli isaanii ta'e rakkoon ka isaanii ta'e miidhamaatiin hin jira. Kanaafuu lammii teenya rabbiin miidhama kana keessaa rakkoo kana keessaa haa baasu. Egaa hordoftoota kiyya bakka jirtan mara adada salaattaniin du'aa hin dagatinaa. Rabbiin furmaata haa godhu rakkoo obboleeyyan keenyaa kana akkuma bara haarawaa kana nu jijjiire. Rakkoo obboleeyyan keenyaa kana rabbi nuuf haa jijjiiru. Rabbi giddiin qabu hin tura malee nu milkeessuun isaa nafu dhiqqa guddaan du'aa akka hin daganne isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya rabbii bara haarawaa kana bara gammachuu bara waa hunda jijjiirama rabbi nuuf haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Baga bara haarawaa kana walumaan geenne nama bara haarawaa hoggaan simatu rabbi nuuf haa taasisu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kanarraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha hordoftoota kiyya.